Hojiin isaa dinqiidha. Waaqayyoon hojiin isaa ajaa'ibaadha. Waaqayyoon waaqummaa isaatiin hojiin inni hojjetu hundumtiyyuu namni hin hubatu malee kan hubateef jireenya kan ta'edha. Namni waan qabu hundumaa dhiisee gara Kiristoositti dhufe jennaan, yaada isaa hundumaa qabatee gara Waaqayyootti dhufe jennaan, nama hundumaadhaaf dinqii raawwachuudhaaf akkasumas immoo fayyisuudhaaf waaqa amanamaa ta'edha. Mee idil jedhaati waaqa kana galateeffadha. Abbaan tokko ingirii luba abbootii mana amantaati. Gara gorfoo kanaa dhufannatti fakkaate hoggaan dogongoruu baadhee silatii hin qaba jedhu. Silatii isaaniin ingirii akkuma agartan jaanxilaa kana fakkaatu laala jaanxilaa kana fakkaatu jaanxilaan kun ingirii gabaratti birrii guddaadhaan bitama. Jaanxilaa kana fakkaatu gorforraa deemanii dhufanii ingirii baaloolii kadhataniiti zim jedhanii ganzabni irraa hafeetti mootii yookiin immoo geetidhaa fi gorfoo kaanii deemanii hin dhufne yookiin immoo gorfoo mana amantaa hin dhabamne. Gin waan kadhachuu qabaniif baaloolii kadhataniiti baaloolii irraa argataniitu achi as dirasi tiraanspoortii baasanii karaa kana immoo daandiirraa ammaasi bakka daandiin beeknetti nama iyyaafachaa ta'u kaaniitoo deemanii dhufa waan ta'eefuyyuu kallattumaamnee minaalbaata isaan maal tasaalaniitoo maal akka baaloolii irraa argatan xiqqoo doonuu ibsanii jedhee namni barbaadee kallattumaan gara abbaa keenya sin dabarsaa. Ismaal Bonagar geessaan ol እግዚአብሔር waaqayyo wanna inni isa dhibu hin jiru wanta waaqayyo isa dhibu hin jiru jedhee raawwateetti gaa sagalee waaqayyo kan dubbatu guyyaa har'aa kana iddoo kanatti dhufnee raawwanneetoo kan kennaa keenya fidanneetoo dhufneef baala waldiin inni waan arjummaa tokko waan nu hojjeteef seenaa guddaa tokko waan nu hojjeteef innis immoo ji'a har'aa abbaan as jiru daa'ima qabanii tooyi kaahiniidha. Gara maatii irratti gatanii raawwatanii too daa'ima xiqqoo irratti gatanii daa'ima wayiiti gara iddoo wayii dhimma wayiitiif deeman yommuu deeman kana daa'ima san mucaa xiqqaa kana daa'imti irratti gatanii too deema sun dagattee raawwatteet mucichi kun harkaa ba'ee bishaan wayii akkasuma dallaa wayii jala jira bishaan kanatti seene. Daa'imti kun immoo bishaan kanatti seenu sa'aatii meeqaf akka achi keessa turame hin beekamu. Daa'imti wayii tika loonitii dhufee raawwatee kaanumaan dhufeet waan harkatti fidatee dhufee fuudhee manaan ga'e achii deebi'ee bishaan miilan dhiqadhuun qicadha jedhee hoo deemu mucichi kun daa'ima waggaa lamaati bishaan san keessatti kufeetoo arga. Achi keessaa rifaatuudhaan daa'imti kun achi keessaa baasee raawwateetoo hin boo'e. Yoggaa boo hullaan kaatanii raawwataniitu fudhanii wajjumaan dhaqneetoo mana yaalaa geechinee egaa amma ta'e tokko yaaliin taasifamee fi irra caalaa yaa baala waldii ati nu gargaarii nu dhaqqabi jennee raawwanneetti isa kadhannee sa'aatii muraasaaf otoo hin turin mucichi kun bishaan san keessaa ba'ee raawwatee fayyee guyyaa har'aa kana silatii kana fidannee dhufnee jirra. Ilil jedhaati nu galateeffadhaa jennee raawwanne kanaaf kana iddoo kanatti dhufne. Egaa inni kan nu dhaga'e isinifillee isinifaa dhaga'u ilil jedhaati nu galateeffadhaa. Ammallee ilil jedhaati nu galateeffadhaa. Egaa kan hundumaa kan hojjete baala waldiin iddoo kanatti dhufnee raawwanneetoo waan tasaallee waan isa kadhanne irra arganne kana dhufnee raawwanneetoo asitti isinii dabarsine jennee raawwanneetoo kaanetoo dhufne. Egaa namni bishaan san keessa seenee raawwateetoo daa'imti kun achi keessaa hin ba'an baay'eetti kan namatti ulfaatudha. Keessumattuu immoo kan nama gaddisiisu haatiif abbaan iddoo sanitti hin jiran. Cinqiin yeroo san jiru uummanni naannoo sanii kan arge egaa kan jedhamee raawwatee kan dubbatamu muti dhumarratti garuu haatiif abbaan daa'imti sun mucichi sun fayyee raawwatee qulqullaa'ee oggaa taphatu bira gaanii ammallee galata baala waldiidhaaf haa ta'u ilil jedhaatiin nu galateeffadha. Egaa inni qulqulluu baala waldiin nuufis kan nuuf dhaga'e isiniif haa dhaga'u. Waan abbootiin amma isiniif kaasan kana dhageessanii raawwattanii kaa baala waldii jechuun seenaa akkanaa kan hojjetudha. Kan marraan illee fudhannee raawwanneetu inni foonii keenyaafillee nuuf jaajee lubbuu keenyaafis kan mana waaqayyoo nu dhaalchisu yookiin mana isaa kan nu dhaalchisu waan ta'eef waan ergaa nu darbe kana hojiirra oolchuu qabna jechaadha. Waaqayyoo baala waldiin inni kan nuuf dhaga'e isiniifillee isiniif haa dhaga'u biyya keenya biyya nagaa nuuf haa taasisu fayyaa ta'a galatooma.
illeen jiraatii waaqayyoon galateeffadha.